Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti ayyaanni cuuphaa karaa nagaan jalqabee akka xumuramuuf haalureen qophii eegale. Bulchiinsa magaalaa Mattuutti qaamolee adda addaa fi abbootii amantaa waliin mariin dhimma ayyaana kabaja ayyaana cuuphaa ilaalchisuun gaggeeffamaa jira. Sagantaa kana irratti argamuun kantiibaan magaalaa Mattuu akka jedhanitti akka magaalaa keenyaattis akka godinaattis karaa adda ta'een kabajamuutu irra jiraata jechuudha. Nageenyi isaa karaa eegameen jaalala karaa mul'isuun uummata kana keessatti illee ayyaanni kun kan uummataati karaa jedhamuun malee amantaa ortodoksii qofa jennee kan qabannu tun taane waan waliigalaasaa akkamitti kabajuu qabnaa kan jedhu. Hanqina ammas itti malaakuun dhiyeesse ciminni qabna, hanqina qabna, rakkoon jira. Rakkoo sana irratti akkamitti waliigaluu qabnaa karaa jedhuunis ilaalamuu waan qabuuf isa kana irratti ilaaluudha kan qabnu. Maali yoo fooyyessine irrattis caalmaatti yoo kabajne galma karoora keenyaa kanas fiixaan baasuu dandeenya karaa jedhuun isinirraa waan baay'ee isaa waan eegnuuf qaamoleen nageenyaa akka mootummaatti nuyi ergamni nuu kenname jira. Ergama nuu kenname halkanii guyyaa hojjennee milkeessuun gahee keenya bahudha. Garuu immoo maal ta'e gama kan jedhu sana ilaaluu waan qabnuuf. Itti dabaluudhaanis qulqulluu Aabune Usxaaxiyoos yaada itti aanu kennanii jiru. Wanta uummanni irratti waliin galle meeshaawwan qabatanii tokko ba'uun nu jira. Achirratti walitti bu'iinsi immoo nu fa'ichaadha. Ammallee wanna harcaatii jiru kana akkamitti hambisuu dandeenya? Seera yoo kabajne nu kabachiisa jechaadha. Seera yoo cabsine immoo seerri immoo wanna nurratti fudhatu qaba jechaadha. Maaliif nageenyi barbaachisaa waan ta'eef uummataaf. Akka bataskaana keenyatti garuu gibiraa keenya mari'achaatii turre barreen gaddaa tan ture maali rakkoo akkamii dabarsine ammas akkam goonetti mari'achaa kan akka qulqulleessina kan jiru irratti mari'achaatii turre nus